بدو كينيا في فما واي فين راد بنارة واي فين مال جتي مال ورقوفتي مال دبتي فين واكس فكاتي رومو جتي فكاتي ويلي نبتنيا جتي فكاتي الله دس نما جتي فين دينيا كنا وري موتما تيكو تكو يوفت فكاتي كيسيا كنا تيكو بيتا رومو فكاتني هذا هو أما أنت ناقروا نبي في كيس ديمتي في نما قرمهم دانو ورمو فكاتي وني علابا ورلموتي سينجان تك أتش كيست حتى علابا موتو بلام تك دابتي أتش بودا وانا ترافي علابا باقداتين هندمتي دكايلا قبات بكا سيدا ملكبانا سونيس على بابا كذا كاهون دمي أكسي كذا ممكن فينين ورمو جتي فكاتي ربي على في سوى نوندا أكسما فينا الرجالات يوم تكينياتين فينا كسي كنا كرو بيت أوان تكو يروقا دبنا وان تكو كرتي يوم تما سبيرا دابتي موتما سموكا جراتي وان تكو كسي وبو مكان كيتيفو يعني irti atini confidence takka qabachuuf yoo mootummaan si jira jiraate yookaan nami mootummaa keessa si moggaa jiraate si support taate saba kanaaf ka wanni ka dhaabbatu taate hedduu takka walaay ummanni Itoophiyaa kun ka gartee saba si cunqursuuf si saamuuf maqaas baasuuf gartee ija si baasu kun xiqqoo ni qabbanaa amma wanta wallaalaniitiin ka wallaayina irra seenanii si wacu jiranaa تجينا كتيني بكفكان دبني بكبون دبني لفتنا كافديتو جرن إنسان كسي دبر من بيتا كستان يدبر من جيشو يبرجيشو وانغرتي سالة يعني حملين كمان حملة تيني confidence أكس كاباتني أكس تيما في النكيس أكس وليجت وانا جانسون إن كمان يرو تكتك تدو دين بيتا أباني بيايو تروفو إسانا كم تان حملين كمان أبا بيات تلوفين بيت عروف جرا أبا بيا وانروف جروف أما إثيوبيا مانو فين oromo jijjiiranga surukaa oromootitti jira akkasii siniin jira akka kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya rabbi keeriyaa godhu irricha kana ka tokkummaatiin jennaa warri amantaan keenya amantaan isin daangessu amantaa keessan waan beeytanii warri amantaa keessan isin daangessu namni dhaqaa isiniin jiru jiru kun warri ammoo amantaan keenya deemnee irreeffanna jettan suni aadaa keessa waan taateef itti deemuun keessan kamaan amantaan keenyas waan nuuna jenyeef amlee laangaa rabbii keenya kadhachaa inshaallah nullee waan rabbii tokkotti kamaan amannee jirruuf akkasii isiniin jechaa uummata kiyyaa warri irreecha deemna jettanii tokkummaa uummataa ni agarsiifna jettaniis namuu amantaa isaatiin waan dhaabbatee jiruuf akkasii isiniin jechaa irreecha keessan karaa nagaatiin rabbi isin haa godhu jechaa asumaan dhaamsa kiyyaa so amma yeroo TikTok ha Facebook ha maalim namne yetu kana ka amma wonni yeroo amma namitti duulee gartee warri naftanyoota ummata keenyatti haasoo jiru online mu kana irratti wacu jiran ka amma tabni amma online kana irratti deebi'ee waan ta'eef dachirra diqqoo qaanfachuu eegalanii jiran jechuudha ogguu dabranis namni durii fofokkoraa dadaffaraa namni dadaffaraa namni wani akka jedhamu jirtu ammaan tana amma finfinnee ka adaanachi xiqqoo tokko katiba magaalaa finfinnee xiqqoo tokko galatoomtu jennaan gaa amma galata qabdi jechuudha gaa yeroo takka takka akkanatti ka mataa nama ol qabachiisuu illee hedduu takka gaarii ture akkasii isiniin jechaa kabajamtoota jaalatamtoota naa finfinneen akkasii kana fakkaatti egaa viidiyoo qabanneetiin walii isinitti deebinaa inshaallah ammaaf kana isii fakkaatti adaanachi abbabeetti illee galatoomaa jennaanii dikko akkanatti ka finfinnee kana mataa ol qabachiiftee akkana waa agarsiisuun ni fahamte jechuun dandeenya akkuma jiruuni uffifamtee bandira abbaa gadaa kana ka ni bareedaa ni beeyta ka das jaa akkasitti ka
bakka hundatti mammaranii ka boogii kana hundatti mammaranii karaan dabartu ka baandira abbaa gadaa jamakaa ismatu bilbilisa malee wanni biraa wanni Finfinnee keessaa socho'u hin jirtu. Akkasii isiniin jechaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota kisee akkanaa kanaan neftanyaalleen kanatti dahatteetiin uummata keenya dahatteetiin waan tokko balleessuu dandeettii miidhaa uummata irraan ga'uu dandeettii. Isaa kan geenye kan qeerroon tokkummaadhaan tarsiimoodhaan gartee qarree teennaa fi qeerroo tanneen abbootii gadaatiif akkasuma dubartoota wal jala hiriiraa tokkummaadhaan tarsiimoodhaan kunis asumaan dhaamsa keenya jechaa gartee waan tokko kabajaa waliif eegaa hamilee walii eegaa uummata keenya waliin akkasii bira dhaabbannee eegsee waan kana wanna jennu irree keenyaa garuu warri gartee ija sibbasu sun hamileen isaanii cabdi jechuudha. Akkasuma warri naftanyoota ija daatee gisee akkasii isin keessa seenee waan tokko rakkoo takka uumuu danda'u waan kana ammoo tarsiimoodhaan akka ofirraa eegdan jechaa qeerroo naannoo irraa kaatee ganda irraa kaatee godina irraa kaatee gisee karaa qaxxaamurtanii dhuftan akkasuma yeroo takka naannoo Oromiyaa kana keessatti wanni tiraafikaa kun hedduu takka baay'ata. Naannoo Oromiyaa kanatti wanni tiraafikaa kun hedduu baay'ata wallaahi gaarii kana ani gisee waan biraa biyya akka naannoo Oromiyaatitti asdiintii argattu waan rabbina na argisiin guyyaa hundaa asdiintima maaliif ta'an beeku garuu uummata keenya lubbuun dabartee hin deebitu uummata keenyallee tartiibaan akka deemanii galanii nagaan akka galanii nagaan akka deeman rabbi kadhachaa isiniin jechaa asumaan kunis dhaamsa kiyyaa warri makiinaa gartee uummata feetanii deemtanii akkasuma kunis dhaamsa kiyyaa tarsiimoodhaan suutaan inshaallah ni geenya jettee gisee akkasitti deemtu irrachaa waaqi nagaan nu geessa jettee gisee nagaan deemtu nagaan galtu akkasuma nama feetee waan deemtuuf nafseen namaatun hedduu takka qaaliidha waan ta'eef kana obboleeyyan tiyya qaalii isiniidha amma kun dhaamsa oromummaatii fi dhaamsa jaalalummaa waliif qabnu akkas isiniin jechaa hedduu takka tarsiimoodhaan wal jala socho'aatii jechaa kana dhaamsi kiyyaa akka walitti deebinuun nagaan naa turaa. Dhugaa gisee irrachaa kana beeytaa Itoophiyaan hedduu takka beeytaa diina keenya mataa qaqqabachiisa ture. Hedduu takka callisanii bara. Itoophiyaa jechuun gisee gartee irracha jedhan bara wanni Itoophiyaa jedhamtu Oromoo macallaa jedhamte fakkaatti. Akkasii uummata keenyaa kabajamoo irracha kana qabni keessan irraa godhuu kabajaa. Akkasii duuba Finfinnee ka Adaanech Abeebee ka akkasuma mootummaa wajji dhaabbattee bifa adda ta'een bifa milkaa'aa ta'een waan qindeessite fakkaatti akkasumatti ka keessummaa adda addaa gara garaa irraa dhuftee hatta ilaa Keeniyaa hunda dhufu jira ammaan tana. Keeniyaa irraa warri asii yaa'ee Keeniyaa Mombaasaa akkasuma Marsabeet Isooloo akkasuma uummata Mooyalee Naarifaa akkasuma bakka hedduu Oromoo hedduu Booranaa hedduutu asirraa yaa'u jira akkasuma kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya keessummaa fagoorraa isin dhuftu kabajaadhaan nusi madda isiniin jennaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyaa nu hordofaa hanga dhummaatti nu hordofaa isiniin jennaa ka warri lafa fagoo kanarraa fayyanii karaa kana faagaa hedduu takka namatti tola. Akkasii ka nu jabaadhaa ka uummata keenyaa kabajamoo fi jaalatamtoota uummattoota Oromoo biyya Oromoo godha akkasumaan naftanyaa hamilee isii cabsanii akkasumaan eenyummaa fi abbaa isii dhuunfatanii beeytaa waa hunda itti siqaniiti. Beeytaa Finfinnee tanas irraa baqachuu irra itti silaa itti dhiyaanne beeytaa silaa sabni biraa Finfinnee tanatti baqataa nu ammoo Finfinnee irraa baqanna rakkoon teenya tanaa beeytaa warri businesaa namni kun hundinuu warruma Finfinnee kana gasseenu namuu dalagatee Finfinnee tana waan qabu gurguratee Finfinnee tana seena nu ammoo waan qabnu gurguranii Finfinnee irraa kaana yoo akkas taate ammoo biyya uummataaf gaddiifnaa saba biraatiif dhiifnee keessaa baana jechuudha. Akkasii miti ka ta'uu qabu gartee walumaan seenuudha walumaan saamuudha walumaan gartee walqixxummaadhaan gartee
itti wana jechuudha. Yoo akkasii Oromoon irree godhataa deema akkasuma hamileen isaanii xiqqoo bu'aa deemtu waan ta'eef kabajamtoota keenya kunillee neera jiru waan ta'eef nu galatoomaa isiniin jenna.